jireenya keessan al tokkoo fi yeroodhumaaf jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e, dhugumatti bakka amma jirtan jijjiiramuu akka qabu ni amantu yoo ta'e, jireenyi kun nagahee jira. Kanarra jireenyi biraa naaf ta'a kan jetta yoo ta'e, wanta amma isinitti himu kana dhaggeeffachuu qabdu. TV keessan cufaa, bilbila keessan callistaniituma iskrool hin godhinaa. Waan si fayyadu qofan isinitti hima. Wanta isinitti himu dhugumaan yoo raawwattan jireenyi keessan yeroo tokkotti jijjiirama. Kun waadaa kooti. Amma wanti hunduu jalqabuu kan jalqabu jecha intention jedhurraati. Anaaf intentioniin wanta barbaadan tokko ifatti beekuu jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu salphaa fakkaata. Haa ta'u malee waan barbaaddan iftoominaan yookaan ifatti beekuuf yoo yaaltan, analytical mindiin keessan yookaan sammuun wantoota xiinxalu yookaan madaalu hanga har'aatti waan dhiphattaniif dhiibbaa hormoonota dhiphinnaa jala waan jiruuf wanta barbaaddan ifa gootanii yeroo ilaaltan, yeroo beektan sammuun keessan xiinxaluu jalqaba. Wanta kana kanan barbaadu karaa kana qofaan yoo naaf ta'edha. Waan kana argadhee ebeluun sun yoo natti mufate natti hin tolu. Kanas immoo kan barbaadu karaa kanaani. Akkana jechaa sammuun keessan karaa hedduu laaluu yaala. Kana jechuun intentionii jechuu miti. Kun burjaaja'uudha. Dabalatees waan hundaa anumti haa to'adhu jechuudha. Sun immoo kalaqa keessatti hin hojjetu. Lafa kanarratti wanta barbaaddan argachuu barbaaddu yoo ta'e, karaa amma ibsa sanaan gonkumaa deemuu hin qabdan. Kanaafuu amma wanti barbaaddan tokko jira haa jennu. Fakkeenyaaf fayyuu yookaan immoo dhukkubarraa fayyuu. Namoonni hojii hin qabne immoo hojii barbaaddu ta'a. Namoonni hojii qabdan immoo hojii fooyya'aa hawwitu ta'a. Namoonni jireenya jaalalaa keessan keessatti waan nama gammachiisu tokkollee hin argines immoo jaalallee haaraa argachuu hawwitu ta'a. Yookaan immoo jaalala sirrii argachuu. Namoota wantoota kanniin barbaadu haa jedhu. Amma karaa sirriidhaan yoo deemtan wantoonni maal fakkaatu yoo jettan, intentionii jechuun wanta barbaadan tokko ifatti beekudha. Siniin jedheen jira. Kanaafuu gaafii waatiif gaafii jedhu gaafattu osoo ta'e kan jedhu. Dhukkubsattanii siree irra ciistu yoo ta'e, fayya osoo ta'eetii haalonni maal fakkaatu ture gaafii jedhu. Namoota hojii osoo hin arganne haftan yoo taatan, hojii qabadhee jira osoo ta'e haalonni akkam ta'u ture kan jedhu ni yaaddu. Hojii qabaattanii hojii fooyya'aa, mindaa fooyya'aa namoota barbaaddan yoo ta'e immoo karaa sanaan yaaddu. Jaalallee yookaan jaalala dhugaa namoonni barbaaddan, jaalala dhugaa osoon argadhee jireenyi koo maal fakkaata ture jettanii gaafattu. Wantoonni akkanaa osoo naaf ta'anii jettanii erga gaafattanii booda sammuu keessan keessatti maaltu uumama yoo jettan, kutaan sammuu keenya front lobe kan jedhamu jechuunis sammuu keenya keessaa iddoon 100 keessaa harka 40 kan fudhatu, dabalataanis iddoo workshooppii sammuu keenyati. Creativity yookaan kalaqa to'achuu danda'a. Kutaa sammuu hunda wajjin hariiroo qaba. Kanaafuu gaafii banaa ta'e kana yoo gaafattan, sammuun kalaqaa keessan yookaanis kutaan sammuu amma isiniin jedhe dafee socho'uu jalqaba. Sababni isaas ogummaa isaati. Wanta inni gochuu danda'u gaafattani. Wanti kun maal fakkaachuu danda'a yoo jettan, mee maal gochuun danda'a jedhee yaaduu fi xiinxaluu jalqaba. Nuuroonota sammuu keessan keessa jiran yaama. Isaan irraa odeeffannoo fudhata. Ragaaleen kunniin walitti qabama hanga har'aatti waan barattan, waan beektaniiti. Waan barattanis ta'uu baatu waan ekspiriyaansi gootan ta'a. Fakkeenyaaf jaalalaan kufuun maal akka ta'e annan beeka. Miira isaana hubadha. Namni jedhu waan sana baratee osoo hin taane ekspiriyaansi godheeti. Kanaafuu front lobe keessan, kutaan sammuu keessan kan hojii kalaqaa kana to'atu ragaalee kanneen hunda hanga har'aatti waan barattanis, waan dhageessanis, waan argitanis fudhachuudhaan bifa sirrii ta'een wantoota tokko walitti firoomsaa dhufa. Kanaafuu wanti hundi bakka tokko yoo ta'u, yaada yookaan aadiyaa ta'e tokko yookaan immoo mul'ata haaraa argattu. Mul'anni sun immoo fakkii yaada yookaan aadiyaa ta'e tokko ni uuma yookaan immoo mul'ata haaraa argattu. Mul'anni sun immoo fakkii ifa ta'e siniif fida. Fakkiin ifa ta'e kunis intention jedhama. Kanaafuu fakkii kana caalatti ifa gochaa wanti deemu maalidha yoo jettan, wanta barbaaddan beekuu keessani. Fakkeenyaaf hojii qabdu. Hojii fooyyee qabu ni barbaaddu. Hojii sana irratti hangam akka isiniif kaffalamu barbaaddu. Maallaqicha hamma isaanii beektu. Namoota akkamii wajjin hojjechuu barbaaddu. Hojiin keessan naannoo kam akka ta'u barbaaddu. Hammuma gadi fageenya isaan kanneenii beektan caalatti ifa isiniif ta'aa dhufa. Kanaafuu fakkiin kun isiniif fakkii ta'e
wayii qofa ta'uu danda'a. Tarii hojii yookaan hojii gaarii fakkii jedhu ta'a. Yookaanis immoo biiroo bareedaa keessa teessanii of argitu ta'a. Maalis haa ta'uutii fakkiin sun haalota kana hunda bakka bu'a. Ulaagaa hanga ammaatti keessan jechuudha. Kanaafuu amma inteeshiniin fakkii ifa ta'e tokkodha. Akka simboolii yookaan mallattootti godhaatii yaadaa. Fakkeenyaaf namni hoteela ijaaruu barbaadu tokko hoteela sana sammuu isaa keessatti bifa fakkiitiin arguu danda'a. Kanaafuu inteeshinii jedhama. Fakkicha erga ilaalee booda hoteela sana keessa yoo seenu ni ilaala. Yoo keessa deemu ni ilaala. Sana jechuun immoo diriim yookaan abjuu ta'e jechuudha. Yookaan immoo abjuu keessa jiraachaa jira jechuudha. Sana keessa socho'uu danda'eera. Abjuu to'attan ta'a. Yeroo baay'ee dee diriiming jedhama. Yookaan immoo abjuu guyyaa. Imaajineeshinii kan jedhuun qabattu. Fakkiin sun gara viidiyootti yoo jijjiiramu, gara fakkii socho'aatti yoo jijjiiramu, isinis abjuu keessan san keessa yoo sochootan, waan barbaaddan yoo gootan, of yoo ilaaltan, amma bakka kalaqaa yookaan kireetiivitii irra geessanii jirtu. Hojiin kalaqaa iddootti hojjetamu. Kanaafuu dhugumaan jireenya sana akka jiraachaa jirtaniitti gootanii yoo jiraattan, gochuu waan barbaaddan gochaa dhugumaan deemaa yoo dabartan, jireenya keessan fuulduraa keessa jiraachaa jirtu. Garuu sammuun keessan kanan beeku. Waan amma uumame itti fakkaata. Sammuun keenya yeroo hundaa yoo ta'e lafa kanarratti waan raawwannu yookaan lafa kanarratti dhugumaan wantoota uumamanii fi sammuu keenya keessatti wantoota goonu adda baasuu hin danda'u. Kanaafuu jireenya keessan keessatti caalatti hammuma jireenya barbaaddan jiraattan dhugumaan sammuun keessan jireenyi sun keessan akka ta'etti amanaa dhufa. Kanaafuu sammuu keessan akka maashina yaadannootti itti fayyadamtanii jirtu. Garuu amma booda kaartaa gara jireenya keessan fuulduraatti sin geessu ta'ee sin tajaajila. Amma namoonni baay'een kan dhaabbatan sadarkaa kanarratti. Sadarkaa kanarra sadarkaan tokko jira. Hanga ammaatti sadarkaa inteenshin jedhamurra jirra. Inteenshin yookaan wanta barbaaddan ifatti beektanii sana keessa socho'uun keessan gara jireenyatti kan fidu immooshin yookaan miira jedhama. Dr. Chood Espenzaa miirri maaliif barbaachisa yoo jettan, qaamni keessanis unconditional mindidha. Akkuma sammuu keessanii isin wanta sammuu keessan keessatti uumtanidha. Sammuun keessan wanta lafa kanarratti uumamu akkuma addan baasne, qaamni keessanis lafa kanarratti waan sin mudate, miira sin mudatee fi yaadarraa kan ka'e miira siniin mudate adda baasuu hin danda'u. Kanaafuu jireenya barbaaddan yeroo jiraattanitti jireenya sana keessatti immooshin yookaan miira uumaa yoo dhuftan, qaamni keessan ammarra taa'ee jireenya keessan fuulduraas jiraachaa jira. Kana jechuun jeenetikaalii seelonni keessan yookaan walumaa galatti qaamni keessan yeroo sanaaf qophaa'aa jira. Egaa hojii guddaan kan dhufu as biratti. Kana jechuun maal jechuudha yoo jettan, duratti fakkeenyota kaasnerratti akka nama dhukkubsatee siree irra ciisee fayyeetti sammuu keessan keessatti yaaddu yoo ta'e, dhugumaan akka nama fayyeetti yaaduuf dirqama fayyuun qabdan. Ammatti fayyuu baattanis akka nama fayyee ta'uu qabdu. Hojii yoon argannes hojii akka nama qabuuttii fi akka nama hojjechaa jiruutti yaaduu qabdu. Jaalallee yoon qabnes jaalallee akka qabdaniitti fi jaalala dhugaa argachaa akka jirtaniitti amanuu qabdu. Lafa kanarratti wanti barbaadan hundi akka jirutti kan isiniif uumamaa kan deemu jalqaba waan san taatanii yoo argamtanidha. Kanaafuu sababa dhibeetiif siree irra ciistan yoo ta'e, miira guutuun sun yoo isinitti dhaga'ame qofa kan fayyuun isiniif dhufu. Akka jaalatamtan akka taatan yaaduuf nama hanga eegdan jalqaba nama jaalatamtan taatanii amantanii jiraachuu qabdu. Sana booda namni sirriin yookaan namni barbaaddan kan gara jireenya keessanii dhufu. Garuu hanga irraatti kan barre akkasii miti. Ergan gaa'ela godhadhee booda gammadaa nan ta'a. Ergan maallaqa argadhee booda jireenyi koo ni salphata. Ergan fayyee booda socho'uu nan danda'a. Kanneen turan yaadonni keenya. Garuu karaa sirriin jalqaba miira barbaaddan qabattu. Sana booda wanti barbaaddan ni dhufa. Jireenya keessan keessatti wanta isiniin ala jiru keessa keessan akka jijjiiruu hin eeginaa. Keessa keessan yoo jijjiirtanidha kan wantoonni naannawa keessanii jijjiiramu. Kanaafuu bu'uura fakkeenya amma isiniif kaaseen inteenshinii fi immooshiiniin maal isinitti fakkaata? Intalli takka dhiira barbaaddu yaadaa jirti. Namni sun nama akkamii ta'uu danda'a?
Amaloota akkamii qaba? Wantoota kanneen hunda yaaddi. Wantoonni kunniin hundi intentionii fi emotionii jedhamu. Intentioniin kaayoo waan isheen barbaaddeeti. Kan ifatti adda baastee beekte. Conditioning immoo wantoota namni sun akka guutu barbaaddudha. Garuu kunniin qofti gahaa miti. Kanarratti maaltu dabalama isiniin jedheen ture? Emotionii. Akka jaalatamte osoo namni sun hin dhufin itti dhagahamuu qaba. Yoo ta'uu baate kun hundi hin uumamu. Fakkeenyaaf intalli tun nama tokko faana hariiroo jaalalaa keessa galuu barbaadde haa jennu. Isheen akka jaalatamte hin amantu yoo ta'e nama sanaaf jaalala kennituu hin qabdu. Kanaafuu automaatikaalii namni sun intala sana hin jaalatu yookaan immoo hin barbaadu jechuu danda'a. Sababni isaas keessi ishee duwwaa akka ta'e keessi isaa hubachaa dhufa. Garuu waan ta'e sana hin beekuu barra. Maaltu akka uumamaa jirus xiyyeeffannootti kennuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee jaalachuu hin danda'u. Garuu akka jaalatamte intala of laaltu yoo taate dhugumaan wanti nama sana gara isheetti geessu jira. Onneen isaa ishee barbaada. Amma sirritti waliigalaa akka jirru abdiin qaba. Wanti hunduu kan jalqabu awarenessii yookaan hubannoo irraa eegala. Guyyaa guutuu yaadnii fi miirri keessan maal akka jedhu beekuu fi ilaaluu qabdu. Jireenya hin barbaanne amma jiraachaa jirtan keessatti kan hidheessin hambise yaadotaa fi miirota sanaadha. Kanaafuu isaan sana beektanii gara yaadaa fi miira barbaaddanitti jijjiiruu qabdu. Namoonni baay'een eenyummaa durii isaanii qabatanii jireenya haaraa hundeessuu yoo barbaadan argitu. Jireenya isaanii guutuu xaaranis kan hin jijjiiramneef kanaafi. Eenyummaan durii jalqaba du'uu qaba. Eenyummaa haaraa yoo qabaattanidha jireenya keessan haaraa kan argattan. Namni sooressa ta'e tokko akka nama hiyyeessa ta'etti hin yaadu. Yeroo hundaa yoo ta'e akka nama qarshii dhabee dhiphachaa tarii har'a waan nyaadhu hin qabu jedhee yaadu. Kanaafuu isin jireenya keessan keessatti sooressa ta'uu hawwitu yoo ta'e dhabuu hambisuu qabdu. Eenyummaa dhabuu keessanis achumaan gaggeessuu qabdu. Nama fayyaa guutuu qabus yoo laaltan akka nama dhibamee yoo ta'u hin argitan. Akka nama dhibameettis hin yaadu. Kanaafuu namni dhibame akka nama fayyaatti yaaduu yoo eegalu yeroo sana itti fooyya'aa fayyaa dhufa. Kanaafuu furmaanni hoo yoo jettan furmaanni tokkoo fi tokkodha. Ofii keessan eenyummaa keessan duraanii dhiisatii eenyummaa keessan duraanii waliin walitti dha'a. Gara fuulduraatti nama ta'uu barbaadan amma irratti uffadhaa deemaa. Kun yoo haasa'amu salphaadha. Hojii guddaan amma gara gochaatti yoo galtanidha. Gochi keessan maalidha isiniin jedheen ture? Awarenessii yookaan hubannoo. Yeroo hundaa yoo ta'e dammaqxanii eeguu qabdu. Guyyaa guyyaadhaan, sa'aatii sa'aatiidhaan, sekondiidhaan eenyummaa akkamii qabattanii deemaa akka jirtan beekuu, hubachuu fi ilaaluu qabdu. Yaadni yookaan miirri gara eenyummaa keessan duraanitti sin harkisu suuta jedhee akka sin hin miliqne yeroo hundaa yoo ta'e of eeguu qabdu. Kanaafidha eenyummaa keessan sekondiidhaan laalaa kan siniin jedheef. Kana yoon jedhu jireenya keessan keessatti wantoonni baay'een ni uumamu. Wantoonni sunniin akka miira keessa sin hin galchine. Wantoota eenyummaan keessan duraanii itti aaru, wantoota eenyummaan keessan haaraan itti aaruu miti. Wantoota eenyummaan keessan duraanii itti aaru eenyummaan keessan haaraan iddoon kennuufi. Kanaafuu kanneen hunda hubadhaa yookaan quba qabaadhaa. Sa'aatii dhiphattanitti, sa'aatii gara duubaa yaaddanitti, sa'aatii jireenya keessaniin kakaatanii mufattanitti yookaan wanti ta'e na jibbisiise sa'aatii jettanitti gara eenyummaa keessan duraanitti deebitanii jirtu. Dammaqaa. Akka duraanii namoota qeequu hin dandeessan. Akka duraanii namoota sababa godhachuu yaaduu hin dandeessan. Akka duraanii guyyaa guutuu mufachaa ooluu hin dandeessan. Namni sin aarsu jiraatus, wanti akka jireenyatti mufattan sin taasisu jiraatus, dhugumaan balleessan kan nama biroo ta'us wantoonni kun hundi qorumsa. Dhugumaan isin nama jettan akka taatan jireenyi karaa ittiin mirkaneeffatudha. Jireenya keessan keessatti wantoonni akkanaa uumamanii osoo hin jeeqamne eenyummaa keessan haaraa jabeessitanii qabattanii kan dabartan yoo ta'e yeroo sana qorumsicha dabartan jechuudha. Eenyummaa keessan haaraa kana keessa isteetii haaraa keessa caalmatti turaa hanguma deemtan yeroo sana qaamni keessan itti madaqaa deema. Iddoo jirtan biraanis ni gaha. Yeroo hundaa yaadadhaa. Sammuun keessanii fi qaamni keessan jireenya keessan duraanii keessa jiraachaa jiru. Kanaafuu isin jireenyuma keessan haaraa erga qabattanii booda dhugumaan yeroo murtaa'eef eenyummaa sana keessa turuu danda'uu qabdu.
Yoon kana isiniin jedhu cichoomuun yoo isinirra jiraate cichoomuudhaan eenyummaa sanarra tura. Yeroo sana sammuu fi qaamni keessan bakka amma dhaabbattan bira gahuu jalqabu. Egaa yeroo sana lafa kanarratti wanti barbaaddan bifaa fi sirna qabatee kan dhufu. Bu'aa kana kan barbaaddan yoo ta'e irra deddeebii barbaachisa. Dhugumaan eenyummaa keessan haaraa fudhachuu, jireenya keessan haaraa akka ta'e yaaduu fi garaa keessan irraa amanuu qabdu. Yeroo sana lafti isiniif ajajamti. Wanti barbaaddan hundi isiniif ta'aa deema. Kun qoosaa miti. Kana hundaaf tarkaanfiin jalqabaa maaloo jettan sammuu keessan sirriitti beekumsaan guutuu qabdu. TV keessan cufaa. TikTok irra teessanii yeroo keessan hin qisaasessinaa. Sammuu keessan waan isiniif guutu, waan isiniif haaromsu, dhugumaan waan isin kakaasu qofa ilaalaa. Hanga ammaatti wanti naasee hundi muuxannoodha. Jireenya keessaniin muuxannoo waan gootanidha. Yeroo hundaa dagachuu wanti hin qabne muuxannoon beekumsa dura hin dhufu. Jalqaba beekumsi erga dhufeetii kan muuxannoon hordofu. Kanaafuu ammas waanan haasa'u caalatti beekuu qabdu. Caalatti beekaa yeroo dhuftanidha. Caalatti hojiirra oolchaa, caalatti wantan jedhu hubachaa kan dhuftan. Jireenya keessan keessatti wantoonni adda addaa yoo uumaman caalatti qophaa'aa fi gahaa taatanii kan deemtan. Caalatti waa'ee dhimmichaa beekaa yoo deemtanidha. Yeroo tokkos yoo ta'e intenshinii sana dhabaa yoo dhuftan yookaan dagachaa yoo dhuftan mul'anni keessan ija keessan irraa yoo deeme miira keessa galtan jechuudha. Karaa dogongortanii jirtu. Guyyaa mul'ata keessan arguu dadhabdan yeroo sana jireenya keessan fuulduraa minaastirii yookaan fuullee ijaa keessan duraanitiin guyyaa ilaaluuf yaaltanidha. Sun immoo hin ta'u siniin jedheen jira. Ganama akkuma dhageessaniin siree keessan irraa ka'aa. Ofii keessaniif yeroo kennaa. Sammuu keessan haaromsaa. Akka dhagaa gati jabeessaa hojjetamaa jirutti of laalaa. Jireenya keessan fuulduraa yaadaa hojjechaa kan hin jirre yoo ta'e jireenya duraanii keessatti nama madaallamu taatanii jireenya keessan guutuu dabarsitu. Ganama akkuma kaataniin of gaafadhaa. Guyyaa tokkoon qaba. Jireenya tokko. Kanaafuu har'a akkamittan eenyummaa koo guddaa ta'uu danda'a jedhaa. Namni guddaan akkamitti aakti godha? Akkamitti yaada? Nama guddaa miira akkamiitu itti dhaga'ama? Gara fuulduraatti nama ta'u ammarraa qaama koo barsiisuu danda'uun qaba jedhaati yaadaa. Ofii keessan wajjinis wal qabsiisuu qabdu. Gara fuulduraatti nama ta'u akkan ta'etti godhee hanga natti dhaga'amutti miirri sun hanga na boojuutti ammarraa miirri addaa hanga natti dhaga'amutti teessoo kanarraan ka'u jedhaatii ofii keessan waliin wal qabsiisaa. Yeroo san jireenyi keessan akkamitti akka jijjiiramu ni argitu. Waadaa koo isiniifan seena. Amma waanan jedhe hundaa garaa keessan irraa yoo gootan dhugaan isiniin jedhaa jireenya biroo jiraattu. Niiroo saayintistii Ameerikaa qorataa fi leekcharara Dr. Beenzaa. Hanga xumuraatti waan na dhaggeeffattaniif yookaan hordoftaniif galatooma. Nagaatti.